Shamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Okey, har'a chaapita intarprenershiipii chaapitarii 4 Product Service Development qabadhee dhiyaadheen jira. Like, comment, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Hiriyoota keessaniif isinitti tole taanaan share godhuun nu cinaa dhaabbadhaa. Mallattoo diimaa jala jiru subscribe mallattoo itti tuquun akka nu cinaa dhaabbattan isin gaafanna. Okey, chaapitarii 4 Product Service Development. Chaapitarii 4 kana keessa product service new product and new service development akkamitti process isaa akkamitti jalqaba kan jedhu ilaallu. New product development process involve idea generation irraa eegala. Yaada san burqisiisuu irraa eegala. Product san design godhuu irraa ammallee detail engineering ammallee waa'ee waan sanii qacolla beekuu ammallee market research gaggeessuu ammallee market analysis irratti xiyyeeffataa processii new product development jechuudha. The global competition, short product and technology life cycle, unpredictable customer buying pattern, and the possible market segmentation make new product development critical activities and most of business critical activity wantoota jechuutti xiyyeeffannaa guddaa bara activity guddaa barbaadan global competition, short product, technology life cycle, and product customer buying pattern, possible market segmentation, qoqqoodinsa maarketii keessatti jechuudha kanneen kan wal ilaalu ta'a. Concept of product and service technology. The many entrepreneurs find it difficult to identify new product or service and new market opportunity. Market carraa magaalaa haaree opportunity yeroo keessatti itti ulfaata difficult jechuun ni ulfaata identify baasuudhaaf product and service wanta adda baafachuu keessatti marketing opportunity keessatti. Start and expand jalqabuu fi babal'isuu small venture keenya keessatti entrepreneurs ni barbaada identify adda baafachuu opportunity for domestic and carraa biyya keessaa fi and international expansion ammallee oomisha isaa biyya alaatti kan export godhuudhaaf jechuudha. Export godhuudhaaf. The new venture haarii takka entrepreneur haarii tokko grow ni guddata and mature sadarkaa jabaa irra ni gahaa need for different management skill. Sana immoo garuu grow and mature ta'uudhaaf management skill garaagaraa barbaada jechuudha. Can occur as well as new infusion of entrepreneur spirit illee of keessatti new infusion of the entrepreneur spirit yookaan corporate entrepreneurship illee corporate entrepreneurship yaada skiilota walitti dhufanii burqisiisa skiilii jajjabaa barbaada jechuudha. New venture tokko grow and mature ta'uudhaaf jechuudha. Organizational success depend on what customer satisfaction and delight jechuudha. Customer satisfaction organizational success company kan organization keenya san success ta'uun isaa maal irratti hundaa'u jechuudha. Customer satisfaction fi delight irratti hundaa'u jechuudha. Okay, customer satisfaction is achieved. Customer satisfaction akkamitti achieve nu furomuu danda'a achieve galma ga'uu danda'a. Suuraa karaa development product and service product and service keenya san develop godhuudhaan jechuudha. Which have all contribute required by customer. Kanaafuu required by customeriidhaan barbaadamu jechuudha. Product fi service customeriin barbaasuun dhiyeessuudhaan customer satisfaction keenya san dhufuu danda'a jechuudha. Success product and service does not always have attractive package design. Kana jechuun successful product and service keenya jechuun milkaa'aan keenya do not have only have attractive package design. Attractive package design ittiin asheegnu takka immoo ittiin axxaqalallu meeshaa san tan qofaa miti jechuudha. But also shall provide a robust performance. Robust performance illee nu barbaada jechuudha. The product design must be practical enough. Producting designing keenya san kaniif qabatama practicalidhaan for productionidhaan keenya design must be maal ta'uu qaba practical enough for production. Productionidhaan practical isa enough ta'uu gahuu qaba jechuudha. Qubsaa ta'uu danda'a. Power and qubsaa ta'uu qaba. Ammallee powerful enough. Ammallee humna guddoo qabaachuu provide competitive advantage. Advantage gaafa jechuun competitionoota biroota jechuun warshoota biraa takka immoo oomishoota biraatu gaafa waliin dorgomtu wanta jechuun powerful enough fi humna qabaachuu qaba jechuudha. Isaan sanii wajjin kan wal si dorgomsee advantage si fidu jechuudha. Okay, essence of product design is satisfy customer. Amma kaayyoon product design keenyaa kaayyoon isaa guddaa malee customer keenya kana satisfy godhuu malee maximize value of customer at minimum cost. Kaasa ammallee customer keenya kana value isaa jechuun maal godhu maximize guddisuu ati gatii xiqqishaadhaan jechuudha. Merchandise or service should also be able to meet primary needs. Merchandising yookaan servicing nuti dhiyeessinu san dirqama maal ta'u able to meet kan gahuu qaba jechuudha. Able to meet primary needs. Primary needs keenya san meet godhuu qaba. Target keenya godhuu qaba jechuudha malee desire of customer.
Kastamarii keenya san hawwiisaa fedhii kastamarii keenyaa san miitii nu godhuu qaba jechuudha. Isaan san wal nu quunnamuu qaba jechuudha. Needsii fi desire kastamarii keenyaa jechuudha. Money they as may not require development of new merchandising. Kana jechuun develop godhuu sin barbaachisu jechuudha. Kana godhuudhaaf maal product yookaan may not require development new merchandise. Merchandising haaree oomishoota ta'e fiddee wanta godhuudhaaf sin barbaachisu haaree jechuudha. But enhancement gahumsuu qabda jechuudha. Existing merchandising or service oomisha harkaa qabdu gahumsitee gahee guddaa akka isaan si taphan takka immoo humneessitee value add gootee akka kastamariin needsii fi desire isaa meet godhuu qabda jechuudha. Merchandising or service we succeed most of either eliminate existing pain or add significant tangible benefit. Merchandising or servicing yookaan merchandise yookaan servicing will succeed kan succeed ta'uu danda'a most of it kan most of it maal either yookaan maal godhuu qabu eliminate existing pain peenii amma jirtu tana jechuun himamii amma jirtu takka ammoo waan amma asii harka jiru kana dhibee akka wayii jechuudha success hin taane asii harka godhu kan eliminate firraa goote yookaan ammoo add significant tangible benefit yookaan ammoo benefitii isii tangible mul'atu tokko jechuudha isi add itti gootee success godhuu qabda jechuudha maal merchandising service kan it is easier to sell or sell yookaan driver a new merchandising or service that eliminate well known existing pain existing easier siin sabachuu danda'a jechuudha new merchandising service eliminate godhuudhaaf existing pain amma jiru as opposed maal godhuudhaaf oppose faallaa maalii sell itemii meeshoota harkaa qabdu or servicii kee kana jechuudha do not clearly solve potential client pain client painii keenya kana potential solve kan godhuu hin dandeenye jechuudha. Product or service development process yoo ilaalle one of the essential characteristic of successful business is wantoonni amaloota barbaachisaa biizinasii bakka milkaa'aa ta'e tokko exemplify gaafa goonu by what ability to continuity dandeettii inni itti fufuudhaaf qabu ammallee rapid development ni ammallee saffisaan jechuun waan haaraa develop godhu ammallee improve fooyyessuu vershinii ifarkaa vershinii ammas harka jiru kana exitii oomisha asii harka jiru kana improve godhu dandeettii kanaan ibsu. Oomisha ammas harka jiru san improve gootee value add itti gootee bareechuudha. Deliver value wajjin erguu takka immoo kastamaridhaan with more than customer expect. Kastamarii hanga inni tilmaamu olitti oomisha keessan maal godhu jechuudha improve gootee jechuudha continue rapidly develop gaafa gootee that is successful business jennaan jechuudha hamma kastamariin tilmaamuu danda'u olitti jechuudha. Product development process through what karamiinis process through karamiin kaampaanii fi kaampaaniin hojii kaampaanii fi aktiivii maarkeet signaalii maarkeetii hubachaa jiru gabaa keessa waan jira fi oomisha dhiyeessii jira response change of customer demand ammallee jijjiirama kastamarii signaal maarkeetii keessatti dhufusan fedhii kastamarii keenya guyyaa guyyaa irraa maal fedha kan jiru ammallee addaatti niw teekinooloojii haariin kan magaalaa dhufe kan kastamarii keenya kanaaf ammatti fedhii isaanii guutuu danda'u kana jennee addaatti goonee isaan for a new idea for into new area iddoolee for into new areaalee haaree itti ammallee ensure continuity growth ammallee mirkaneessu jechuun guddina continuity itti fufaa ta'e jechuudha. In this core process basic kan ta'e jechuudha process keenya achieving strategic objective strategic objective keenya kana galmaan geessisuudhaaf renewal of company business model renewal godhuu qabna jechuudha company business model keenya haaromsuu ammallee deterring competition for displacing company from market position keenya kana keessatti competition deterring godhuu qabna jechuudha. Product and service development process is part of their overall new venture creation of process. Product and service development processing keenya kun jechuudha part of overall jechuudha paartii maal product and service development part of overall new venture creation process. Processing nuti amma ilaaluu deemnu kun jechuun biizinasii new venture oomishuu kireet godhuu deemnu kana kan jechuun overall isaanii kana keessatti paartii liida jechuun gahee guddaa qaba jechuun isa harkarra caalu jechuun kan asirraa eegale jechuun jalqabne jechuun. Even there are many modeelii garaagaraa hedduullee yoo jiraatan that advocate kan hundeessan kan advocate nu godhan product generation process kan jechuun wanta jechuun generate akka immoo contribute gochuu advocate jechuun contribute what product and service generation process keessatti illee waan contribute godhu danda'u should look like akka nuti barbaadnu jechuudha for this purpose should have four distinct stage qabna jechuudha stage'ilee garaagaraa afurtu jira jechuudha kaniif jechuun modeeliileen garaagaraa illee jiraatan. Processii productive development ittiin eegallu jechuudha. Tokkoffaan idea irraa lammaffaan incubation
the fermentation, afuraffaan diffusion jechuudha. New idea generation inni tokkoffaa maal jennee idea generation. Tokkoffaa inni idea generation. New product and service process search of idea. Gaafa jechuun product or service tokko oomishuu deemnu jalqaba waa'ee service saniitii fi waa'ee product oomishuu deemnu yaada generate godhuu qabna jechuudha. Kaampaanii haaf encourage kaampaaniin keenya san nu encourage nu hayyamuu dandeessisuu qaba jechuudha. Inni new idea kamiin idea haaraa akka nuti hubannu akka nuti finnu jechuudha. The key successful domestic and international entrepreneurship kaniif key furtuu kan ta'e jechuudha. Successful milkaa'aa domestic biyya keessa international biyya ala entrepreneurship kan jedhu to develop idea haaraa hundi that market for new product services convince new idea product service idea convince godhuudhaaf key successful domestic and international entrepreneurship idea haaraa fiduu jechuudha. Kan maali kan productive service jechuudha. Some of more fruitful jechuudha kan baay'ee murteessaa ta'e source of idea for customers include kanarra full jala source of idea keenya business aarii tokko oomishuudhaaf business aarii tokko product develop godhuu gisee deemnu idea keenya kana bakki nuti success fruitful irraa argannu eessa maal kastamarii irraa nu dhufuu danda'a ideyaan kun ideyaan nu existing product harkaa qabnu irraa dhufuu danda'a sarviisii keenya irraa dhufuu danda'a bakka distribution chaanaalii bakka nuti oomisha keenya irraa raabsinu dhufuu danda'a mootummaan waan akkana oomisha jechuu danda'a riisarchii garaagaraa hojjennee riisarchii keenya sanirraa argan riisarchii hojjennu sanirraa illee yaadni haaraan nu dhufuu danda'a jechuudha product development haaraa goonuu jechuu sanirraa. Idea screening inni gisee lammaffaa isteejii lammaffaarra purpose of maal jechuudha lesson number of idea gaafa idea keenya kanarraa barannu jechuudha for few vital available idea. Idea dhufe kana hunda eliminate screen goone jechuudha ni caalalla jechuudha akka misaala gingilchaatti jechuudha gingilchinee keessaa fudhanne jechuudha. Idea should be written down. Idea harka nusan should maal dirqama barreessuu qabna jechuudha. Amma reviewed each week by idea committee should be ammallee irra deebinee yaada keenya san komitee idea saniitiin deebinee review godhuu qabna jechuudha. What sort of ideas three groups akkamitti karaa kamiin promising ideaadhaan marginal ideaadhaa fi rejecting jechuudha. Jalqaba ni dhiyeessita irra walii galta kan ta'uu ni fudhatta kan taane immoo reject goota. Each promising idea kan should be by research by committee membarii keenya kana irra walii galamaa jechuudha. Okay, concept development and testing bira gisee dhufne jechuudha. Attractive idea yaada ciin keessaa nuti kun jechuudha. Reject goonee kan accept goone kan maxxanshaa harka san kan nuti ta'an reject goone san attractive ideas must be refined into first able product concept. These people do not purchase idea but buy concept jechuudha. Uummanni jechuudha maal idea nurraa bitanii beekaa customerii maal bitan concept nurraa bitan jechuudha beekaa. Wanni beekuu qabdan product nurraa bitan malee yaada keenya saniin amma yaada keessan hojii jijjiirtee product san maal customeriin sirraa bita malee idea miti jechuudha. Any product idea productummaan yaadnummaan oomisha fadhiu kan bitarnee into several product conceptiilee garaagaraa of keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. Question asked probably maal fa'a? Who will use the product? Amma fakkeenyaaf idea kana kan jechuun product conceptii nuti ilaaluu dandeenyu. Who use the product kana eenyuutu itti fayyadama? What benefit should product provide? Gaafa product kana dhiyeessinu benefit nuti argannu akka maalii? When product customer when will people customer when gaafamii people is consume the produced. Oomisha oomishame kana gaafa kan uummanni consume godhuu danda'a ofii fudhachuu bitachuu danda'a yookaan nyaachuu takka immoo itti fayyadamuu danda'a kan jiru ilaallaa jechuudha. Concepting testii keessatti gaafa dhufnu sell for testing gaafa isaan wantoota gaafiilee sadeen kanarra dhaabbanne jechuudha. Say call for what testing product concept with appropriate group target customers and customer reaction amma concepting testii gaafa goonu jechuudha idea keenya kana sadeen irra dhaabbanneeti customerii takka immoo namoota hanga tokko irratti reaction irra hojiirra oolchina appropriate group target hamma tokko jechuudha uummata takka immoo naannoo takka immoo group hanga tokko irratti product testing keenya kana dhiyeessinee isaan irratti reaction ilaallee hammam takka customerii irraa bareeda hammam takka customeriin satisfy godhee kan jiru inni hubannaa jechuudha itti concept testing. In this stage kanarra concept can be word of picture of discrimination word yookaan picture of discrimination godhuu danda'a conceptiin kun jechuudha. Okay, marketing strategy development gisee dhufnu after testing new product gaafa new product keenya san group keenya san irratti test goonee customer reaction product keenya san caqasnee adda baafne booda concerned body must be developed preliminary marketing strategy plan for introducing new product into market. Gaafa san jechuun testii uummata keenya san biratti waan furamuu qabu furree waan adii value adii ta'uu yookaan customeriin product
gammadan gaafas maal maarketingii istiraatejii kan nyaatu wal taanee ni piroodaaktii karaa midheessina karaa maarketingii introduus godhuu naayit maarketingii gabaa guddaaf dhiyeessina. Maarketingii istiraatejii wal ta'an dorgoma